Harka-fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa miseensa chaanaalii koo jalatti argamtan hunda keessanitti nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa isinaa gaggaabu jecha maaree guyyaa har'aa barumsa baay'ee adda ta'e isin fayyada jedhee kan yaade isiniif qabadhee dhufee jira. Jalqabaa hanga xumuraatti na wajjin turuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaree viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee jiru namootatti fayyadamuu dhiisuu kan jedhudha. Maaree video kana jalqabaa hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaree chaanaalii kootiif haaraa kan taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumas immoo yeroo subscribe gootan videoon adda addaa yeroo gadi lakkifamutti akka dafee isin qaqqabutti bakkee bilbila ishee tuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaree video kana jalqabaa hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Maaree namootatti fayyadamuu dhiisuu inni jalqabaa ofitti amanamummaa keessa keetii yookaan amantaa keessa ofii keetiif qabdu cimsachuu kan jedhudha. Maaree amantaa keessa ofii keenyaaf qabnu yoo cimsanne jalqaba ani nan danda'a, ani nama cimtuudha, ani nama hundumaa danda'u jennee namoota nama akkasiiti jennee namoota amansiisuu yookaan immoo ani nama cimaadha jennee yookaan amanamummaa keenya ofitti amanamummaa keenya namoota namoonni hanga ati ni dandeessaa, ati cimaadhaa, ati nama akkasiiti hanga nuun jedhanitti eeguu dhiisne ofii keenya dhibbatti ofitti amannee adeemuudhaaf kan itti dandeenyu yookaan amanamummaa keenya keessa keenya guutee jiru cimsachuudhaaf kan itti dandeenyudha jechaadha. Ofitti amanamummaa inni jalqabaa ofii mataa keenya irraa ka'a. Namni sababiin dandeessaa, sababiin jijjiiramtaa, sababii bakkee akkasiin keessa siin jedheef miti. Maaliif ilaalchi namoonni bakkee irraa nuuf kennan baay'ee namoonni ilaalcha bakkee irraa yeroo eegnu keessa keenya amanamummaa hin qabnu taanaan gatii nuuf hin qabu. Namni nu jijjiiruudhaaf hin danda'u. Namni keessa keenya nun amanamummaa hin qabnu taanaan keessa keenya ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan namni keenya amiyyuu nu jijjiiruudhaaf hin danda'u jechaadha. Sababii kanaatiif jalqaba ofitti amanamummaa keessa keenyaa qabnu cimsachuudhaaf kan dandeenyu cimsachuudhaaf haala adda addaatiin ani nan danda'a jennee ofitti amanannee wanta hundumaa kan raawwachuudhaaf qabnu namootaan annan danda'a jennee gaafachuu dhiisnee ofii keenyaa cimina ofii keenyaaf qabnu ofitti amanamummaa ofii keenyaaf qabnu cimsachuudhaaf qabna jechaadha. Seenaa tokko isinii fudhadha. Namichi tokko ni jira ture. Kana dursa ni jira ture. Baay'ee cimaadha, baay'ee dureessadha. Akkasumas immoo nama hojiidhaan beekame, nama maatii isaa bulchuudhaan dureessa kan ta'e baay'ee beekamaa ni jira ture. Sana booddee asuma jedhu namoonni haala adda addaatiin haala inni keessa jiru hojii inni hojjetu hundumaa ni kassaree akkasuma ni deebi'e gara mana isaatti maatii isaa hundumaa wanta ittiin nyaata wanta ittiin bulchullee ni dhabe maatiin isaa isa kan adda ni ba'an ijoollee isaa adda ni ba'an innis sana booddee bakkee irratti ni kufe. Namoota hundumaa ni gaafata. Ana akkamittiin jijjiiramuudhaaf danda'a? Ana akkamittiin nama dhaabbata kana dursa qabu deebisee dhaabbachuudhaaf danda'u? Akkamittiin namoota haqa bakkeen kufee kanarraa ka'uudhaaf danda'a jedhee namoota adda addaa ni gaafata. Yeroo deebii tokkoyyuu argachuudhaaf hin dandeenye. Sababiin isaa ofitti amanamummaa keessa isaatiin hin qabu ture. Keessa isaatiin inni kan inni eegu namoota irraa jajjabina namoonni kennaniif ilaalcha namoonni kennaniif namoonni jabaadha ati kun dandeessa akka isaan jedhaniif ture kan inni eegu jechaadha. Sababii kanaatiif hanga maatii isaa hundumaa irraa adda bahee bakkee buluurra namoota adda addaa haala ittiin jijjiiramu ni gaafata. Guyyaa tokko garuu namoonni inni si jijjiiruudhaaf namni Naapooliyoon Hiil kan jedhamu ni jira. Inni si jijjiiruudhaaf ni danda'a. Isa bira deemi jedhanii jechaadha. Maaree bakkee Naapooliyoon Hiil jiru barbaadee ni deeme jechaadha. Maaree innis gara Naapooliyoon Hiil deemee ni argate jechaadha. Mana isaa biiroo isaa deemee ani jijjiiramuudhaaf nan danda'a nan barbaada. Garuu haala ittiin jijjiiramu haala ittiin jijjiiramee maatii koo deebi'ee bulchachuudhaaf danda'u dandeettiin qabu deebi'ee bulchuudhaaf
danda'u dhaabbachuudhaaf akkaataa itti danda'u nan barbaada garuu humnan dhabee akkaataa kamitti namoonni inni si jijjiiranaan jedhani innaa sababii kanaatiifis bira dhufee jedhee itti himateessa. Maarree namni Naapool Hiil jedhamu kun innis hammaan tanaa deemi gara mana keetii bor nama si jijjiiruudhaaf danda'u sittan agarsiisaa deebi'ii kootu jedhee itti himeetichaadha. Maarree namichis gara mana isaanii deemee baay'ee ni gammadee nama na jijjiiru nan argadha jedhee keessa isaatti amanee gara Naapool Hiil itti gaafa bultii lamaffaa ni deebi'e jechaadha. Maarree Naapool Hiil gara isaatti deebi'ee yoo dhufte innis jijjiiramuudhaaf ni barbaada. Amma gara nama jijjiiru sanatti si geessa jedhee fuudhee ni deemee jechaadha. Maarree gara kutaa isa tokkotti geessee innis mastaawotiin baay'ee daawwitiin baay'ee guddaa ta'e tokko jiru isa fuuldura keessee ni dhaabe namicha sana jechaadha. Namni si jijjiiruudhaaf danda'u isa kanadha. Isa kanatti wanta barbaadde hundumaa baasii itti maqachiisee sanaa booddee ni jijjiiramtaa jedhee itti jechaadha. Sanaa booddee namichis baay'ee ni garramame baay'ee isa ajaa'ibsiise. Akkamittiin nama kanatti himuudhaaf danda'a jedhee keessa isaatti garuu maal jedhee mastaawotii daawwitii sana fuuldura dhaabbatee ani nan danda'a, ani nama cimaadha, ani nama maatii koo ibsachuudhaaf danda'udha, ani nama jireenya koo hundumaa deemsee dhaabuudhaaf danda'udha, ani kanaa booddee nama ofii koo darbee nama biraatiif hafuudhaaf danda'udha jedhee mastaawotii sana fuuldura dhaabbatee baay'ee iyyee ni dubbate jechaadha. Sanaa booddee gara Naapool Hiil dhufee ani kanaa booddee nama jijjiirame nama ofii koo darbee maatii koo ibsatee namoota biraatiif ta'uudhaaf danda'udha jedhee innis Naapool Hiil ni hime jechaadha. Naapool Hiilis gara isaa yeroo inni adeemutti guyyaa tokko wanti ta'uudhaaf danda'u hin jiru. Irra deddeebisiiti jecha amma kana jettee aannan danda'an nama cimaadha kan jettu kana irra deddeebisiiti yeroo hundumaa dubbadhu jedhee itti hime jechaadha. Maarree namichi sunis torbii tokko booddee baay'ee jijjiiramee baay'ee nama daffaar ta'ee gara Naapool Hiilitti deebi'ee dhufe ani baay'ee jijjiirameera. Haalli uffannaa isaa, haalli dubbii isaa, haalli hunda isaa jijjiiramee ni dhufe jechaadha. Innis immoo Naapool Hiiliin ani nama cimaa nama daffaarii ta'e ammaan tana kan ittiin deebisee hojii koo dhaabuudhaaf danda'u qarshii liqeeffadheera. Isa kanaa booddee ani nama cimaadha. Ani nama namoota hedduutiif hafuudhaaf danda'udha jedhee Naapool Hiilitti ni hime jechaadha. Maarree maal irraa barannaa namni tokko jalqaba ofiisaa irra ka'a. Ofitti amanamummaa keessa keetii cimsachuudhaaf kan qabdu ofii keenyaa jechaadha. Yoo ofii keenya ofitti amanamummaa qabnu cimsanneedha namoonni hedduu kan nu deeggaruudhaaf namoonni hedduu kan nu dhaabbachuudhaaf danda'an yookaan immoo jajjabina namoota hedduu bakkeerraa kan barbaannu adda ofitti amanamummaa keessa keenya adda qabaannee booddeedha jechaadha. Maarree sababii kanaatiif jalqaba ofitti amanamummaa keessa keenyaa qabnu ofitti amanamummaa ofii keenyaaf qabnu jalqaba cimsachuudhaaf kan qabnudha jechaadha. Pointiin keenya inni lammaffaa jalqaba ofitti amanamummaa keenya adda cimsannee booddee immoo jalqabuuf qophaa'u. Wanta jalqabuudhaaf barbaanne sanaaf jalqaba qophaa'uu ni barbaachisa jechaadha. Maarree namni tokko ati jalqaban qophaa'ee wanta tokko ammumaan tana ta'ee ammumaan tana yoo raawwate gatii hin qabu. Maaliif wanta sana itti sardameetu wanta hin taane yookaan immoo murtoo hin taane raawwachuudhaaf wanta danda'uuf. Sababii keenya kanaatiif murtoo keenya jalqaba itti qophoofnee maaliin hojjechaa jira, haala akkamiitiin adeemaadhaaf jira, bara kana waggaa kana keessa haala akkamiitiin adeemee jireenya koo hojii koo cimsachuudhaaf kan qaba, haala akkamiitiin adeemsi koo maal fakkaata jennee jalqaba itti qophaa'uudhaaf qabna. Namni tokko osoo qophaa'ee wanta tokko raawwachuudhaaf hin danda'u. Maaliif jalqaba nyaata tokkollee jalqaba yoo qopheessite kan nyaata san nyaachuudhaaf dandeessu. Wanta tokko atuu kaa'in yookaan immoo wanta tokko atuun qopheessin deebistee fuudhuudhaaf hin dandeessu. Sababii kanaatiif jireenya keenya keessatti haala adeemsa keenya keessatti haala kaayyoo keenya keessatti haala biyya lafa
kana ittiin jiraannu keessatti isaan kana hundumaa irratti jalqaba qophaa'utu nu barbaachisa jechaadha. Jalqaba yoo qophoofne wanta hundumaa haala ta'een haala murtoo amala qabeessa qabuun isaan kana murteessuudhaaf kan dandeenyu murtoo gaarii murtoo boritti nuti atuun dhagaamin nu qoccaane kan ittiin adeemuudhaaf kan itti dandeenyu hammaan tanaa yoo murtoo jalqaba teenyee itti qophoofne yoo murteessine boru wanta barbaadne wanta yaadne sanaa irra ga'uudhaaf ni dandeenya. Ammaan tana sun jenneema hojii tokko nan hojjeta jennee ammaan tana argineemaaf ammaan tana yoo itti jalqabne hojiin sun tarii kisaaraa keessa sirrachuu danda'a. Tarii hojiin sun humnaa ol sitti ta'uu danda'a. Garuu wanta sana itti qophooftee teessee ilaaltee yaaddee keessa keetiin mariisistee itti amantee yoo raawwatte wanti sun galmaatiif ga'uudhaaf jalqaba hanga xumuraatti galma kanatiif ga'uudhaaf dandeessudha. Sababii kanaatiif yeroo hundumaa poointiin keenya inni jalqaba ofii keessa keenya amansiisuu kan jedhudha. Inni lammaffaa jalqabuuf qophaa'uu kan jedhudha. Jalqaba ofii keenyaaf qophoofne wanta barbaanne murtoo barbaanne hundumaa murteessuudhaaf kan itti dandeenyudha jechaadha. Poointiin keenya inni sadaffaa inni jalqabaa ofii keenyaaf guddachuu ofii keenyaaf guddanne namootaafis maal kennuudhaaf kennaa adda kennuufi jechaadha. Maaliif jalqaba namni tokko astaalabilii haqa keenyas jiru yookaan immoo ofii keenya haala barumsaatiinis ta'uu danda'a, haala beekumsa ofii keenya qabnuutiinis ta'uu danda'a, haala jireenya haqa keessa jiraannuutiinis ta'uu danda'a. Maal gochuudhaaf qabnaa jalqaba ofii keenyaaf guddachuudhaaf qabna jechaadha. Ofii keenya adda guddanne booddee namootaaf kennuudhaaf, namootaaf gargaaruudhaaf maaliif haala barumsaatiinis namoota gargaaruudhaaf ni dandeenya. Haala qabeenyaatiinis namoota gargaaruudhaaf dandeenya. Haala adda addaatiin namoota gargaaruudhaaf dandeenya. Garuu isa dursa maalidha? Ofii keenyaaf guddachuudhaaf qabna jechaadha. Namni tokko ofiisaatii jalqaba yoo jiraatedha kan nama biraatiif ta'uudhaaf danda'u, kan nama biraatiif darbee ta'uudhaaf kan danda'u. Sababii kanaatiif jalqaba ofii keenya ofitti amannee wanta raawwannu hundumaa ofitti amannee sanaa booddee immoo istaalifilii irra jiruudha yookaan immoo barumsa irra jiruudhaas ta'uu danda'a. Jireenya keessa jiraannu hundumaa ofii keenyaa jalqaba guddachuudhaaf ni qabna jechaadha. Beekumsa qabnu guddifachuudhaaf, qabeenya qabnu guddifachuudhaaf, jireenya keessa jiraannu hundumaa guddifachuudhaaf, namoota leellishinii namoota wajjiniif qabnu guddifachuudhaaf, haala adeemsi keenya guddifachuudhaaf jalqaba ni qabna jechaadha. Sanaa booddee namoota akka barbaannetti haala barbaannetti namoota gargaaruudhaaf ni dandeenya jechaadha. Garuu hanga ofii keenyaan guddannetti namoota rakkataallee gargaaruudhaaf hin dandeenyu. Namoota fedhii keenyaan dhiisiti namoonni dhufanillee inni gargaarii yoo jennellee nuti jedhanillee gargaaruudhaaf hin dandeenyu. Kana dursa garuu isaan kana hundumaa dursa ofii keenyaa haala keessa jiru hundumaa guddifachuudhaaf qabna jechaadha. Jireenya keessa jiru ta'uudhaaf danda'a, haala beekumsa keenyaa hundumaa ta'uu danda'a. Isaan kana hundumaa jalqaba guddifachuudhaaf ni qabna jechaadha. Maaliif beekumsi keenya beekumsi yoo irratti daddaballee beeknee nu gargaara malee miidhaa inni nurratti fidu hin jiru jechaadha. Akkasumallee haala qabeenyaatiinis ta'uu danda'a. Yoo baay'isnee guddanne, yoo baay'isnee dureessa taane wanta nu miidhu tokko hin qabu, namootaaf faayidaa hin taana malee jechaadha. Akkasumas immoo haala leellishinii namoota wajjiniin qabdu baay'istee yoo leellishinii namoota sana wajjiniin guddifachuudhaaf dandeesse maalidha baay'isi fayyada. Maaliif namoota wajjiniin mahabaraawii jireenyaa dhuunfee wanta barbaadde hojjechuudhaaf jireenya barbaadde keessa jiraachuudhaaf kan itti dandeessu wanta ta'e. Sababii kanaatiif poointiin keenya inni sadaffaa ofii keenya guddannee namoota gargaaruu kan jedhudha jechaadha. Poointiin keenya inni arfaffaa abjuu kee jiraachuu kan jedhudha jechaadha. Abjuu keenya jiraachuu jechaan namoonni hedduu haalli nuun haqa jiraachaa jiru, jireenya haqa nuun keessa jiraachaa jiru, jireenya mataa keenyaan yookaan immoo abjuu keenya nuun qoodannee nuun murteeffannee kan lafa godhanne miti. Namoonni hedduu kan nu murteessan, namoonni hedduu kan
حالك كسيتين عديم من جراني في جرينا كينيا كان جراتا جهو أبجو كينيا أبجو متا كينيا عزوندين أبجو نمو تهدو تكن جراتا جغوتا أبجو ماتي كينيا تودندا أبجو هغيوتا كينيا تودندا يهو من أبجو متا كينيا كيس كينيا كانت أمني أني نما كسين تقول أفضل بعد جني إبا أمني كان لا فكر النسان أبجو كينيا أتجراتو أفكار ميتا أبجو كينيا يوجراتو أفكار ديني أو انتهم دوما نون أبجو كينيا حقا كانت تجراتو أفكار ديني حالة أداداتين حالة جرينيا كينيا هندوما كانت تجراتو أفكار ديني أبجو كينيا جاك أبا جراتو أفكار ميتا أبجو كينيا يوجراني وانتهم دوما كمتا كينيا متسني كان أنن دنداجني تأمني إسان كان هندوما أبجو كينيا جراتو أفكار ميتا أبجو زيتان كان أمانتنا وانت كان نمبر بعد جنة وانت سون يوغا وتموت أخباري كم بكي أدين يوغا مو كان جلجلي بكيرا إلا لو أنتي أبجوكين إبادة بس كان إساف دور إساف جرات أف كان دنديس أبجو مشاكل يعني كميتا أبجو سنارد إساف جرات أف وانت إساف نوبربات إسوسنا إساف جرات أف كميتا إني بقى وانتوتا كان دوسا باونسوتا يوغان مو حالة باونسوتا أدادا إتي لمدوتا أدادا كان كانوا لمدي كينيا إساسا سنة تمسجو الأفك أمنيتا لمدي كينيا مالدا يوهدو جنما تودندا سبورتي هدو تودندا حالة أدادا كيست تودندا إسان كان هندوما جنم يوكانو واقعيون قالتي فتودندا إسان كان باونسوتا إسان كان كابلو تمسجو الأفك أمنيتا كويا الآن تمسجو الأفك أمنا يوهدو أمانتنا جنما نانكا أزنيني يانا كأول أف نيويورك بانجرو كأول أف كيس كينيا تأمني كوتما الآن وانت سنة كويا راوتو الأف دندين هاي حق هجدي بريكوا كستاسي سونان دندا هاي حق هجدي افتاني كوا كسكو سونان دندا أجني دوبتني دي نجرو إسان كان برمزوتا متأنوتا كان دوسك أموسانا يوهدو أتددبالي تمسجو الأفك أمنيتال يو إسان كان تمسالي وانت برباني هندوما حالة سبورتي هجدو أتتمسجو الأف حالة جنمكو أتتمسجو الأف حالة أدين سكينيا هندوما كان متأنوتا كان دوسك أموسانا إسان كان هندوما تمسالي أبجو كينيا وانت برباني قلمان قاتو الأف وانت برباني ملكاني فتو الأف حالة برباني أبجو كينيا جراتو الأف أكادن دينيوف جاك أوا بوينتو دا تكو أنغا فريتي كان سنفواني كان إسان كان هندوما أتجراتو الأف أوفيكي أنس أوفيكوتي تجراتي بوتا هدو وانتان أوفيكوتي أغاسيسيف إسان كان هندوما سنفك أودير فيجرا ماري بوينتين كينيا أني سوكوفا أوفي كينيا أمانوما كيس كينيا كأمنو تجراتو كان جدودا أني لما فا بوينتين كينيا جاك أو كان جدودا إني سدفا استعليلي أن رجعو سنغا قدني وانت بربانو نموتا بربانو جاكو كان جدودا بوينتين كينيا أني أعرفا أبجو كينيا جراتو الأف كالتدن دينيو لأجال أبجو كينيا جراتو الأف أكادن دينيو كان نغاقاران إسان كان هندوما بوينتي سان كون هندومتو أفتي سان جو ماري بوينتي تكو أنغا أفوي كان اسمك أبدي في كيسا كان سلفايدي إسان كان كيسا كانت نفايدي جتاني كيادن كانت جراتني يوكان مو كان فتي تيرمنتن سنسمو اتفايدا مثلا كومنتي كان افكر سنيفان دوبسا يادا كيسان هندوما سنيفان ديبسا وانت جاك ابا انكت امواتي وانت اورجينيت توتاني فقدا سنغالي فدا فيديو براتين انكا ولتي ديبني تيجارين سنيفاوا تانالي كوتي فارا كانتاكن سبسكرايب شير لايك كوتو دغتينا سننجا جاك ابا انكت امواتي وانا كيفتني فقدا سنغالي فدا هورا